Nyata muntasayum nabame Sitona olche Badi sitasayum nabame Sitona olche Aku berani bakalan jadi makan ragu fikirnya. Aishi Wawa kayu nafku di kana nuga bau ifi. Aishi Ambara kuma da mafi kudan kita turban bara cature odon kita turba bara biya ala egal. Musumbi laji biya da egal wantan kuma sai mutum muradi marmara kuta tunafi. Aishi Marmara deme yoro marmara demo cirunke wantan madai jira jidan. Cirunke madai jira sinjiran. Anu mungkin na ukuran jiru fayya koda marmara sana masu. Jia kana ti debi nyata wantu thong ulali ka wantu ta kasa nyata tu debi na mas mu nyata sanya jia sani ti debi jia ta sani ti yeron debu amma mo baka tibun ke ta jajilana la ta era kana boda at biya kasi demu kan dan desu istu biya kana kesa ku sudah kesa nan jina nan hukum amma kana mo kaya pon jawan fokus na hukum amma mo para kumadama atau kesa sama semua jadi nafas kesa debi nanda dalam itu jero dalam baka kita biya kana ran tini demu dan desu bayewan kular tingkel tini kurungke midame juru demu dan desu na Cirunke wa midame juru fi biya kana kesa gara biya brahor ma demu dan desu sinjiran. Demu dan desu kan bodo baka tarsa kita bernota ko sadane puti bernota ko demu na isi hari kan is dapat yang abodo payah ko demu dan denya kan jangan isi jarat na fakate saganta kana kufe no katara sananta saganta marat waroni sunuku akana bada sinana bona chibe mas malan yero unki sane katara mugan besa markes ko nan ko bosi tada demis ya sagi maramare me turun ke madai jara nan janje tumara setana tu kayu ke kabe jara wanti anan bore fayita hindem tasi ko tuga benan jani gafo jadura demi maramare me fayya konten nasa ko da Cirunke fayya da fayya kana te fada fi ne wa gabira sirri kana te fada wanti shinjete sini akai fata utti biya lande majiletani barakuma lama fudan kesa chansi argaden ture sakana modura marmara nagetan marutadati Cirunke gammanisa serka dukubira najirani amma sirrade bela alamnan sarma najirani barakuma lama furto kunti sakas najirani garula fakadata kana iddo mana waqayyo kana dufetan waqayyo yero sanatti na fayyisete sakana waqayyo dan begalati fada haleluya eshi kambarawanti sita ijra eshi waqayyo sakana fayyise malitame Ani asuman ufe makampo pumashifite Waaqayyo kana godhe wantoota gurguddaa sadii naa godhe ani waldaa argachuuf inuman barbaada ture bakkin ani hojjedhu immoo waldaan hin jiru warra biyya lafaatti baay'atu ormaata baay'eetu ture narrattis baay'ee ni ka'u naannoo sanatti ani yoo jilbeeffadhee waajjira koo galellee lola gurguddaa ta'a sana booddee waldaa kana sagalee madhaga'een as gore raajiin namni waaqayyoo tajaajilaa jiru obboleettii shaarbii uffattee teessu kuni jalqaba isaa itoo kanan jedhiini namoonni baay'een daandii qal'oo waaqayyo sidii baasu jira jedhanii aneen jedhee man fudhadhe achitti sana booda obboleettiin kuni ka'i ol isheen shaarbii uffattu kuni sumaan jedha waaqayyo jedhani sana booda ameeniin jedhee daandii qal'oo suni ol olansi qabaa achitti waaqayyo kun waaqeffadha jedhii waaqayyo kun usheessa jedhi jedhaninnaan ameen jedhee fudhadhe daandii suni naa milkaa'eera innis tokko karaa mana jireenyaa naa ta'e inni lammataa immoo jijjiirraa suni naannoon ani argadhe sa'aatii waaqayyo natti dubbate sanatti jijjiirraan tasayyuu jiru dhaabbateera waaqayyo garuu asii akkuma dubbatetti torbeema sana keessatti daandii sana lamaan sana baasee kanaaf waaqayyo na gargaare guyyaa har'aa kanaa hojii isaa akka dhugaa ba'u waan na dhaabeef galanni isaa haa ta'u jedha
Inni lammaffaa immoo dhukkuba umurii koo guutuu qaba. Namoonni dhukkuba garaa qabdan as baha. Dhukkuba kamiyyuu haa ta'uu jedhanina fuuldura kanatti kan bahe. Maalidha dhukkubni kee jennaan ani umurii koo guutuu gaggabsoon qaba. Yoo namni na ilaales nan gaggaba. Yeroon baradhu daree keessa taa'es barsiisaan gaaffii yeroo gaafatu harka baasee achumatti naaf teessootiin na baasaniiti gara maatiitti na gashu. Sana booda ituman akkas ta'uu kutaa torban gahe. Kutaa torban immoo naannoo keenya hin jiru gara godinaatti deemna. Achittis daree keessatti akkasuman ta'a, hiriira irrattis akkasuman kufa. Sana booda barattoonni na beekanis nan beeknes baatanii na gashu pheenxee nan jibbagaan. Juhunfattanii kadhattu maanni biddeenatti gadditanii jedheen baay'ee nan tuffadha. Sana booda dhumarratti ilmi wasiila koo jira. Hanfe'aa ta'u isheen uf hin beektu waan ta'eef naa baadhaa jedheeti waldaa na geesseeniiru. Achi yeroon akka hirribaa lafaa olee ta'u waldaa keessa jira, tajaajiltoonni naa kadhachaa jiru. Sanumarraa kaaseen gara Waaqayyoo dhufee otuman kanaan jedhu gaafa dookimentii yuunivarsiitii fudhanneen sa'aatuma barbaade natti dhufa, yoo aariin natti dhufe natti dhufa. Namni Waaqayyoo raajiin asitti hin fayyitaa naan hin amantaa naan amanan jedhe. Erga guyyaa sanaatii hanga guyyaa har'aatti fayyaa kooti. Kanaaf Waaqayyoon naa galateeffadhaa sabni Waaqayyoo. Mana jireenyaa jettan Waaqayyo mana isinii bite moo akkami mana jireenyaa qabeera? Mana jireenyaa karuman ani nan bu'a Waaqayyotti mana kireetii keessatti isatu as jira, ani achan jira, ijoollee qabadhee fayyuma sababuma qodaatiin inni mana kireeffatee jira. Yeroon ijoollee qabadhee dhufu immoo rakkoodha warri mana kireetii keessa jiru beeka. Ijoollee haala gaariitiin ilaalanii ani manaan ba'u yeroo dhufu fuula Waaqayyoo dhaabadheen dubbadha. Ijoollee koo mana keessa dhufee mana keessa taa'a. Maaliif ijoolleen gadi baatee yoo wal turte anarra abbaa isaaniitu baay'ee ijoollee fi dura bu'a waan ta'eef isa kana barbaadu waan ta'eef ijoollee qabadheen mana keessa taa'a. Sana booda immoo fudheen deema. Ani dhufullee jimaata yoo dhufe jimaata galgala bulee sanbata gara hojiitti deebi'a. Isumayyuu ji'a baadhaan dhufa hin dhufu sibiqin jedha waan ta'eef gannani isa bira tura malee hin dhufu. Kanaaf Waaqayyo wanta hundumaa wanta dubbate hundumaa hilma namaa hojjeta nama sirreessa. Kanaaf kana dhugaa ba'uun barbaada. Inni sadaffaa ani dhugaa ba'u namni Waaqayyoo baraka natti fakkaata yoo dogoggoruudhaa baate ani waan soba tokko dubbachuun baay'ee natti ulfaata. Akka nama Waaqayyoottis baay'ee nan sodaadha, namatti darbuus nan sodaadha. Qindeessituu mana barumsaan ture. Sana booda barsiisaa daqiiqaa tokko yoo gube daree seenuudhaaf irratti barreessiitii miindaansaa haa qabamuu jedhu warri waajjiraa. Akkamittiin daqiiqaa tokko namni rakkataa ani irratti barreessu hamma barsiisaan ifutti fuutoo daree seeneen qaba malee hin barreessu ani nan jedha. Barataa soba gabaasii jedhu ani soban gabaasu barataa daree keessa jiru barataa qabxii qabu qofaan qabaasa. Sana booda mindaa ji'a sadii qabatanii dhimma keessa qabadduan barsiisummaa koo bichaan haa gadhiisaa falmaa jira. Waldaa kanatti an gore gaafa sisachumarraa lafa hojiitii ka'ee ji'a sadii nan dhiise. Sana booda gara waldaatti goranii namni Waaqayyoo kuni wanni isinii qaba wanti isin jalaa qabameeru namoonni baay'een as keessa jirtu amma sa'aatii kanatti Waaqayyo isinii gadhiiseera jedhani. Kanaaf an ji'a sadii anis isaan faana walitti bu'eera. Mana barumsaa isin hangee ulfii isaaniis ittiin kennine narraa fudhaa jennaanis didanii daariikteera 3-4 erganii
hundumtuu dhiisee galee bakki isaan ta'u waan ta'eef miindaan koo kan ji'a sadii sunis fayyuma tola mana taa'ee naa gadhiisise Waaqayyo. Kanaaf Waaqayyo isa hojii isaa hojjetu isa nama isaan ganne namni yoo nama darbate Waaqayyo isa nama hin darbanne galata naa gashaa sabni Waaqayyo jedha. Waaqayyo sebenarnya kita singgargaariidha. Iddoo mana jireenyaatti ijoolleen keessan mana kira keetti rakkachaa turan isinillee wajjin rakkachaa turan haalli isin mijanne amma mee Waaqayyo akkamitti asitti Waaqayyo akkamitti isinitti dubbateetu akkamitti haalli isin mijatee iddoo mana jireenyaa sanatti mee ifa nu godha. Isa kana namoonni jedhani namni Waaqayyo kuni karaa mana jireenyaas namni isin eebbisu jira. Kallattii garaa garaatiin Waaqayyo nama gara karaa qarshiis, karaa fayyaas, karaa manaas, karaa hundumaa Waaqayyo isin eebbiseera jedhan. Ameen jedhee man fudhee kanaaf ani nama Waaqayyo kan nuuf taa'e kana Waaqayyo ayyaana isaa isaaniif habaayisu waan isaan jedhani hundumtuu lafa bu'u tajaajiltoonni waldaa kanaas waan isaan dubbatan arraba isaanii irratti hojjeta. Kanaaf Waaqayyoon galata naa gashaa jedhan. Waaqayyo karaa mana jireenyaa isin gargaareera. Haa ta'u iddoo jijjiirraa hojiitti immoo Waaqayyo isinitti dubbatee asitti Waaqayyo isinii kadhatanii raajii isinii kadhatanii bakka jijjiirraa hojiis yeroo argamuu hin dandeenyetti yeroo namaa jijjiiruun hin danda'amnetti bakka jijjiirraa argattan mee isa ifa godha sirriitti. Isa jijjiirraa kana iddoo isin jibbitanitti Waaqayyo isinin deebisu hin deebi'u achitti iddoon jibbametti bakki koo jijjiirameera jedhaa jedhanii teessoollee walirra kaa'anii teessoo yaabbanne bakki keenya jijjiirameera jedhaa jedhan. Guyyuma sana keessatti ameen jedhee fudhee kun hankooti jedhee man fudhadhee hinuma ta'ee jechuudha karaa raajii nutti dubbatan sana. Iddoo jijjiirraa isinii kennameetu bakka itti gammadanitu isinii qaqqabe. Eeyyee. Waaqayyoon galateeffadhaa fi kanaafis maraamartoo waggaa dhaloota kootii kaasee wajjin rakkachaa ture kufaan ture mana barumsaatti nan kufa kilaasii keessatti nan kufa hiriira gubbaatti illee yoo hiriiru nan kufa daa'imummaa kukaasee ittiin rakkachaa dhufe jettanii hamma amma geessanitti iyyuu isin rakkisaa ture maraamartoon kun. Kunoo mallattoon isaa adda koorran jira. Yuunivarsiitii yeroo baradhu dookiin eebba yuunivarsiitii koo akkamitti akkan eebbifameen beeku wayyaanatti uwwisanii dookimentii koo addunyaa kootu ashagee torbee lamaan eebbifamnetti manatti fidee natti kenne qabxii meeqa akkan qabuun beeku ergasii turee mana hospitaalan turee gargaarsoon kun yeroo natti ka'u torbee tokko muluudhaaf qaamni koo hundumtuu wal hiika hin danda'u laamshaa. Torbee tokko boodan ufitti deebi'a qaama koo baruudhaaf erga namni Waaqayyo naa kadhatanii kaasee fayyaa kooti hamma ammaatti. Yeroo ammam ta'a erga isaan isinii kadhatanii ji'a ga'a yookiis immoo isaan dura moo ji'a? Otoo koronaan hin dhufiin dura baay'ee fagoodha. Ji'a arfaffaa keessa jijjiirraatiin dhufe immoo deddeebi'aan ture namni jannee guyyaa tokko dhugaa bahuu gaafa dhufu namni Waaqayyoo hin jiru torbee kanaa jedhanii dabarsanii achumarraa kaase immoo ani dhugaa bahuudhaaf natti hin turre kanaafan ture malee tureera jechuudha. Dhibee waggaamma kana dhaloota keessanii kaasee amma umurii ammaatti isin rakkisaa ture erga isaan isinii kadhatanii kaasee ji'a arfaffaadha. Ergasii kaasee amma ammaatti takka isin mudatee beeku fayyaa keessanii nama. Hamma ammaatti galata Waaqayyoo fayyaa kooti. Mee Waaqayyoon isa dhukkuba hamaa kanarraa nama fayyisate sirriitti galateeffadhaa jiru. Inni gaafa dubbatu dhukkubni kun salphaa fakkaata maraamartoodha nama kuffisa mukarratti dhagaarra du'an baay'irratti nama kuffisa ilma miidhaa amma ammaatti fayyaa kootii daa'imummaa kootii kaasee na rakkisaa ture jedhanii dhugaafamsa guddaa kana dhugaa baanii mee Waaqayyoon maal jettu namoota immoo dhugaa Waaqayyoo irraa fayyanii dhoskaninu maal jettu mee akkamitti gooftaa kana galateeffatu. Ani waan jedhu qabu karaa dhugaatii kana aniyyuu baay'een sodaadha. Namoota baay'ee fuuldura dhaabannee hojii biyya lafaa yeroo hojjennu baay'ee haasa'uu dandeenya. Garuu mana Waaqayyoo keessatti dubbachuu sodaanne hojii guyyaa guyyaatti Waaqayyo nu hojjechaa oolu dubbachuu dhiisuu hin dhiisinaa Waaqayyoo hojii sin jettanii waan sinitti maxxani hundumaa fiixaan ni baasan jedha. Ani
nama akka kanatti dhaabbatee fuula waaqayyoo dhaabbatee galateeffatu miti. Ani nama ol ka'ee dhaabachuu danda'us miti. Kanaaf hin sodaatinaa namni waaqayyoo wanta waaqayyoo isinii godhe dhugaa bahaa. Nama sodaan waaqayyoon akkamittiin sodaannan jedha.